Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii Mormor Miidiyaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Sagantaa keenya har'aatti manni murtii aadaa magaalaa Shaashamannee tumaa seera aadaa Oromoo Arsiitiin haqa waggaa 30 dhokatee tureef gaa'ela waggaa dheeraa dura diigame ilmaan jireenya daandiif saaxileef murtiilee jajjaboo mana murtii aadaa kanaan kennaman qabannee dhihaannee jirra. Warri aadaa Oromootiin boontan daqiiqaa 15 obsaan nu faana turan affeerraa keenya. Manni Oromoo Arsii seera aadaaf gadaa irratti hunda'e qaba. Yeroo rakkoon uumamu namoonni gara jaarsoliif abbootii gadaa deemu. Murtiin bakka kanaa murtii waaqaaf dhugaa irratti hunda'edha. Seera kana keessatti dhugaa dhoksuuf badii raawwatame waakkachuun yakka cimaadha. Alangeen harkatti qabatanii qoraa murtiif taa'an sirna aadaa seera kootti dhufee Oromoo Arsii biratti hiikkaa guddaa akka qabdu kan nutti himan walitti qabaa mana murtii ol dabarfannaa kutaa magaalaa Allachee abbaa gadaa Bushuushee Buttaati. Kun alangeen tun asiin gurra qabdi. Asiin akkana jirti. Asiin yoo deebifneetiin jenne immoo asiin dhanquu lama qabdi akkanatti jirti. Tolaan isin harkaa fuune nagaan isin harkaa fuune alangee teessan. Rabbi isin harkaa fuudhini. Isin deebifne mee waan alangee tanaa nuu ibsaa. Tole bareedaa waan alangee gaafachuuf ulfaadhaa alangeen sadii qabnaa tun alangee seera hambaa ittiin muranii ittiin bulan jechuudha araaraati. Isin tuni asiin gosatti illee yoo galle damee lama qabdi. Maadhaa hangafa jechuudha. Damee lama qabdi. Damee lamaan akka amma huleetti jiru kanatti utaawaayyuu amtee waamamtu huleetti jiru. Olitti illee deemu raayyaa kajawu jedhanii waamanii sikkoomandu jedhaa waamanii damee lama qabna. Waamaaf hawwaa ta'a. Kun qora waamaa kun hawwaa ta'a jechuudha. Asii tana lamaantu wal dubbisee waliin bula. Afaan baraatiin ammoo isa xabaqaa nagayaa matamaa fi matamaa kayaa'aaf yaa'aati isa wal dubbisa jechuudha. Kun duguguruu hambaati jechuun itti ol bultii hambaati jechuudha as keessa jira. Ol bultiin akkaataan Arsiin tumatte tumanni hambaa seerri hambaa hambi qabu kan margaa busaayaa qabu kan margaa qabu kan mukaa qabu kan ilmaa qabu kan intalaa qabu. Dhugaa waliitti qajeelchu duguguruu hambaa jechuun as jira. Tun dhageetti gurraati maal jedhe yaani maal dubbate waan hambaa waan qabnu kan sirna qabnu kan safuu qabnu kan dhugaa qabnu kan kan ilmaa intalaa irratti yaani qorti wal dubbise kun maal dubbate ka jedhu kanatu dhagayaa. Kun ammoo murtii walii gala hambii qabu. Murtiin Arsiin qabdu takkatti murtiin takkattiin sun tana jechuudha waan inni bulu. Gumaa dhibba muree isaan bulaa muka abbaa muru kenneeraa fi abbaa saniin ala munni hin citu. Busaayaan yoo dheesse maal qaba yoo nama dheesse maal qaba as keessa jira. Cidhaaf maal qaba as keessa jira. Murtii tana qaba takkatti qaba waan cidhaa takkatti qaba waan ilmaa takkatti qaba waan intalaa takkatti qaba waan biyyaa takkatti qaba waan biyyee takkatti qaba akka itti oolee bulu. Wadda gaya gurra waliiti wadda geeffata. Aadaa bareeda qabna injiruu kakeenya gitu seenaa bareeda qabna injiruu kakeenya gitu meeshaa faaya Oromoo kumillee bitu. Alangeen arraba tokko qortichaan qabatamtus hiikkaa of danda'e akka qabdu kan nutti hime ammoo abbaa murtii mana murtii aadaa abbaa gadaa Nuguseedha. Abbaan gadaa Bushuushee Buttaa. Alangee dhanquu lama qabdu kaasiin gurra qabdu qabate kan asiinis waa biraa qabdu qabate. Ati ammoo dhaabata qabdu kaasiin tokko qabattee waa'ee alangee tanaa dura nu ibsi waan biraa seenuun. Jiraadha kana gaafatanii nama waan gaafatu dhabnee jirra. Alangeen tun ta murtiiti. Murtiin tokko bara lamaa miti. Ta murtiiti. Ta qoraati. Ta murtiiti. Lama inni dhanquu qabate sun waa lama qabdi. Tagadaalleen taati, tacidaalleen taati. Alangeen sun. Alangeen shani akkuma gadan shanii. Qaalichiilee alangee addaan qaba. Argitanii qaalichiilee alangee kan meeta asirraa haga asii qubee meeta jechuun qubeedha. Itti naqaniiranii dhanquu lama dheeraa kan qabu san qaalichaa isa. Tagadalichaalee lamaan kana qaba. Kanamaa murtii kennaan waan ta'eef murtii waan kennuuf kana qabadha jechuudha. Hin qaba sanillee. Sanillee hin qaba. Akkas. Siinqee matanaa haadha siinqee jedhu kan siinqee sadii sanillee. Sadii siinqeentu maal fa'a? Takkattiin akkana ol qayyabsan waa mataan qabne tokkummaa. Takkattiin akkana makallaa qabdu saraabitii isaaniiti tabiyaa hedduu.
takkattiin gubbatti gogaa hoolaa qabdu tafalaati. Tafalaati. Sadiin kanaan. Kanaaf alangee tana duratti namni soba dubbate adabbii waaqaa jalaa hin hooffodu. Uummata Oromoo Arsii gidduutti rakkoo falmii uumamuuf furmaanni seera aadaa irratti hundaa'e jira. Sirni kun jaarsummaa fi gadaa irratti ijaarame. Jaarsoliin kanneen umrii, beekumsaa fi sadarkaa qaban gara murtii fi araaraatti nama deemsisanidha. Seerri aadaa Oromoo dhugaaf obsa irratti ijaarame waan ta'eef namni dhugaa dubbachuu qaba. Manni murtii aadaa hundeeffama isaatirraa kaasee hojiin isaa bal'aa fi bu'a qabeessa. Rakkoo maatii, daangaa lafaa, qabeenya, fuudhaaf heerumaa fi waldhabbii hundarratti dhugaa dabeef dhugaa badde tasgabbiin abbaa dhugaatiif galchaa jira. Abbaa Gadaa Bushuushee Buttaa walitti qabaa dhaddacha ol dabarfannaa kutaa magaalaa Allachee. Gatii alangeen tun qabdu kan waggaa 7 gargar ba'an arraastan. Mee waan san irra deebi'an uumaa. Tole galatooma. Wanni maatii sanii waan raaga waan ajaa'ibaati. Maatii sanii mana murtiitti dhufanii himataniitii miti. Ka araarsine abbaan manaa himateetii miti, haati manaallee himateetii miti. Ijoolleetu dhufee abbaa dhabne, haadha dhabne, waan nu gargaaraa dhabne, miidhamne jedhanii himatanii abbaan keessaatti teessanii sijittaadha hidhadha jenneeni haadha iddoon beekanii fidatanii abbaa iddoo haadha sanuu gaafanne iddoo sani dhagayaa naannawa san jira nuun jettee naannoo nu eerte abbaas gaafii isiitiin dhadheen gaafannee waliif finne maatii gargar faca'e jechuudha. Maatii gargar faca'e waliif qo'ee akka safuu alangee tanaatiin arsiin dhugaa sodhi, arsiin dhugaa baafte, arsiin araarsiiti. Waa waliif qurciti waan ta'eef araara saniif waan bade tana waliif qurcine gaahela walii kaniilansa waliif deebisnee ijoollee abbaa dhabdee haadha dhabde san abbaa itti goonee jechuudha. Manni warri kun mana hin qabu gargar badee ture. Mana eessa argitanii galchitan? Mana isaanii gaafa adda qoodamanii lachuu gurgurattee fixxee gaafa galchinu garuu magaalaa Shaashamannee ganda kadhannee ganda safara Araadaa jedhamu luka jala sanitti mana gandaa muuftu laallee kadhannee galchine mana san keessa jiru. Amma ammoo isaan mana biraa soqachuu jiru. Ajaa'iba. Wal danda'aniif ijoolleen xixiqqoon gaafasii sunniin gugurdattee obbeettee ciccii amma magaalaa keessa sosochootee waa dalagattee abbaa ofiitii harka duwwaa ittiin galtu ta'e gugurdootti jira. Xiqqoo wayyaa qabdu jira. Sunniinuu maatii ofii horatu jirti. Aadaa bareeda qabna injiruu kakee nagitu seenaa bareeda qabna injiruu kakee nagitu meeshaa faaya Oromoo kumni deembitu. Namni dhugaa waakkate soba dubbate waaqarraa hoffoltii akkan arganne mudannoon kanaan dura dubartii dhaddacha aadaatti dhiyaattee sobaan himata dhiyeeffachuu isheetiin wanti ishee quunname tokko akeekkachiisa waaqarraa nama hundaaf kenname fakkaata kan jedhan Abbaa Gadaa Nuguseedha. Mucaanii mucatti walimataa. Walimatanii si bira Walimatanii dhufanii. Mucaan diqqama kun mucaa kanaan biftillee kanuu fakkaata. Isan ta'e malee. Isan ta'e malee fakkaata. Nu bira dhufanii walimatanii mucaan waakkata. Mucattiin isaa yaa jette uffite bira dhaabsira ni jedhee mucaa kanaa jette. Gurbasii jennaan naa miti jedhe kakattaa wanta uffata uffadhaa dachaa jennee uffata dubartii uffatan akka jiran nama sagalii beekuuf uffata dubartii uffatan shaarbii isaanii uffatan shinshinii isaanii kana uffatan gadiin ganii jechuudha. Akkana uffatanii dhufan. Yoo wareedan beekan malee hin beekan. Kakuun intalaa guddaa dhagahu haftitti waan badaa nama sodaachisa jechuudha. Ka dhiiraa akkanuma kakatanii ka jara akkas. Akkasitti mee amma uffata uffatanii yaliin keessa dhiiraa janna. Uffata ofirraa baafadhaati as dachaa jenne. Achi yaa'anii uffata ofirraa baafatanii as nu dachaanii. Mee maarree isin kakuu dhuftanii mucaan keessan jara fayyaa horii fixeensaa kakachoo dhuftee kakachoo dhufe. Fayyaalessaa tuqeen jiru quceen jiru buteen jiru hin dogongosine jedha warri kunillee namni sagalee kun mul'isaa jedhanii maarreen waaqma torban takkatti alangee tana rabbi ol qabnee qaxaroo rabbii kennaa qaba naayinaa alangee ol fuunee rabbi ol qabadhaa waluu keessanuu alangee qabnee rabbi harka ol qabu torban tokko qaxaroo isin kennee raa rabbi nu dhageessisa achi jennee addaan galle. Yoo galii torban aduu geenin deettee jette waan sadii deettee jechuudha. Nama deettee saree deettee aduree deettee sadi kana deettee. Ajaa'iba. Biyya kana buluu beeku. Deemtanii isin argitanii waan qabu.
itti nama waamanii tima waan galee tokko hatta eega mana murtii aadaa keessa jiranii eega abbaa gadaa eega biyya kanaa eega ta'anii waan galee namaan dubban hojjetee hin danda'u. Akkas. Wanti sun hin dhumate. Maaf taate mucatti. Mucaa mee dhugaa baasee guyyaa dhugaa ga'e baasii jenne. Maarra himee jette. Ilmaadhaa kee mana masaa'uutti uumate malee mucaan sun nagaa. Maaf himattere warra kiyya himadhu jedhee nuuf himatiin hin salphannaa. Warra keenan himatiin nama biraa himadhu jennaa hima. Waaqni dhugaa jaallata. Seera aadaa fuuldurattis ta'e iddoo kamittuu dhugaa dubbachuun dirqama. Warri dhugaarraa maqe oolee osoo hin buliin waan hojii isaa argachaa akka jiru mudannoo adeemsa hojii mana murtii aadaa waggoottan 3 dabran keessatti qabatamaan argan ka'umsa godhachuun dubbatan Baangadaa Nuguseen. Biyyuma kana keessatti namni gurguddaa maqaa dhufu amma abbaa fooqii fatanii jiranii. Hin barbaachisu. Innaa sana akkasiin ga'e maqaan madhaanii. Birrii guddaa irratti illee wal himanii birrii 800 bichaa yoo san birriin sun jabdu. Jabduudha birriin illee. Isa kana irra wal himatanii wal waakkatan. Abbichi waakkate kun amma daa'ima baatee dhufin kakadha. Daa'ima baatee dhufin daa'ima kana fakkaata. Lakki daa'imaan hin kakatanii dubartiin hin kakatanii. Isin ufuu milkitii haa ta'u dubartiin hin kakatanii. Dubartiin dhatti bakka kakuun dhattu. Deettuudha isin deettuun ulfina guddaa qabdi kabajaa guddaa qabdi dubartiin illee kakatu. Daa'ima illee akkasiin godhan. Daa'ima qabatee dhufe. Kun wallee gamana dhaabata. Inni illee gamana nama ofii qabatee dhufe. Daa'ima deetuma baatee dhufe. Kakatanii galan. Yoo galan daa'imni maraate keessaa. Kan inni baatee dhufe ni maraata. Yoo achii kaan lafatiin tun gadi citte. Gadi fagaatee gadi citte. Yoo dhumnee ilaal abshadhee biraa dheessine daa'imni maraatee dubbiin akkas ta'a. Lamuu ammoo walii kumamu wanti dogoggore maali? Rakkoon akkanaa narra gahee naddee baana fala'aa naa laala'aa hin jenne achii nafa. Achii nafa. Achii nafa. Haga ammaa rakkoo jiru namni sun amma hiyyoomee muxicha ta'e kakara waa qabu sun. Hiyyoomee namichi kun ammoo kakatanii sun. Fooqii yaa'ee rabboostota suutaasitti nama gabbira. Oromoon wareegama ilmaan isaatiin aangoo abbaa biyyummaa eega gonfatee booda mootummaan aadaa fi safuu uummatichaa bakka isaa ganamaatti deebisuuf hojiin gama kanaan hojjechaa tureef ammas hojjechaa jiru keessaa hundeeffamuun mana murtii aadaa hawaasni Oromoo dhimma galee hundaaf mana murtii idileetti wal himatee gadoof gadadoo walirraan gahaa ture. Kan hambisee waan ta'eef galatni mootummaa kanaaf qabnu himamee hin dhumuu kan jedhan Baangadaa Nuguseeti. Utuu dandeenya uummata kennaa waan guddaa barsiisuudha. Waan guddaa jechuudha. Bakki gura sadii. Guri bakka sadii jedhee qara. Guri bakka sadii. Tuni baxxeen tana. Tama dhalaa dhiirti itti godhattu gaafa diina jee. Tun dhageetti jechuudha. Dhageetti tun. Tun doori jechuudha. Dhageettiin na citee jaarsiin. Baxxeen na citee dubbiin baddu. Dooriin na citee jaarsiin. Akkana jedhanii. Kun addaan guma qabu. Iji addaan guma qabu. Harki ammoo bitaa mirga addaan yoo cabsa lafa isaatu addaan. Akkuma tajaajila isaatti. Akkuma tajaajila isaatti. Ilkaan kunoo. Inni masallee. Harki kun amma mirgichaa jennu. Kaya akka hojjetu kan nama dhawullee kan kun nama dhaawee bishaan waan badaa sirraa qee xurii sirraa qaba malee kan namni jilba guutuu ka qabu kana caala akkaan nama nagaa kun nama nagaati jechuudha. Harki bitaa kun nama nagaati. Waa balleessaanii wayi furii sirraa baasuu malee fincaan namarraa haquu malee gumaan balleessa. Gumaa isaatiif kanaa garagara. Kan ufaalli akkasan. Kan akkana jechuudha. Kan haftiitti illee akkas. Kan ikkaanii ikkaa afoofuuni. Waa akkana kutatama malee alalchu. Kun baabura. Baabura beektanii? Baabura ni jechuudha. Baabura waan ta'eef? Baabura waan ta'eef loon torba. Tajaajila isaa caala. Isaa torba. Kana ammoo loon shan jechuudha. Akkana uummata keenya gumaallee, gumsaallee, dabuullee, danuullee waa mara silaalee hin jibnee silaa bakkaan geennaa utuma akka jennee itti yaanu umriilee deemaa jiru. Duutillee asuma keessa jirti. Dadhabbii as keessa jira. Dhibee as keessa jira. Namni ammoo dhibee ofirratti argu. Du'aalli akkasiin dhuwaatu namni keenya argu. Urjiin gubbaa kana sadii argitanii ta'in. Sadii wal dareera jirtu san. Urjii sadiin tun maawee qabdi. Ka duubaa tun du'a. Ka hedduu kun nama. Ka afoo sun addunyaa jechuudha. Ka hedduu kun namicha addunyaa sana ari'a. Duubaa urjiin tun oole isa ari'aatti du'a. Yoo sun qabdi jechuudha. Inni addunyaa hin qabu. Kanaaf irraallee nu maal barbaanna? Uummanni keenya haalee hin jiru. Uummanni keenya badaa irraa haa goru. Uummanni keenya haa baratu. Amantaa haa qabatu. Haa qara'u. Haa baratu. Biyyoo san hin kuftu. Yoo ammaatu taatee ijoollee ofii dhalchine kunniin biyyi keenya hatu ta'ee hubate Oromoon tun hin jiraatti. Hin jiraatu. Itoophiyaan tun hin jiraatti hin jiraatu. Kanaaf isin jaalannaa horaa bula baloo. Horaa bula deebana. Akkas. Xumurre horaa bula. Yoo isinitti tole laayik sheer koppii liink gochuu hin dagatina. Warri ammoo yuutuubii mormor miidiyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun odeeffannoon wal fakkaatu akka isin bira ga'uuf eeyyama.